dhaabamee calalamee darbe fakkaata bijiitii ta'e haasaan keessa. Maaloo kaardii jettanii asatti waraaban. Maaloo kaardii dannee qulqulleessu. Saawundi kaardii laakka hin beeku kana fa'a. Kaardii isa moobaayiliitti guutan hin beekan. Saawundi kaardii fakkaata hoo diimanaa yeroo haasoftan. Yeroo sagalee waaqayyo bira ga'u maaltu tiraajiitti baay'isa. Mee amma irra deebi'aati isa baraamoo isa barabaraadhama. Isa baraamoo isa barabaraa. Tokko dabalaame. Isa baraamoo isa barabaraa. Isa baraamoo. Isa baraamoo. Isa baraamoo. Isa baraamoo. Amen. Namoonni baay'een isa baraaf rakkata malee isa barabaraaf hin rakkatu. Inni baraa kun immoo dafee argamaa dafee dhabamaa dhaabbataa miti. Namoota baay'ee kan rakkisaa jiru isa baraati. Kanaaf namoonni gadi baanaan ol galanii maal jedhu waa'ee bara maal goonaa waa'ee bara kanaa maal goonaa waa'ee bara attam goonaa ayya bara kanaa jedhan dhumtu ayya bara kanaa jedhan dhumtu iyya bara jedhan dhumtu iyya bara waan ati fiddu inni bara baraa moo kana caalaa fida. Kanaaf ati isa bara baraa yaadda moo isa baraa yaadda utuutu waa'ee baraa yaaddoftu inni bara baraa moo sitti dhufa. Kanaaf waan baraa hin darbaa waan bara baraa garuu jiraatama. Amma galgala kana waan barri fidu keessaa isin baaseen waan bara baraatti yaada keessa fiduu barbaada. Mee ani jedhaa isa baraaf jedhee dhaame isa bara baraa hin dhabuu jedhame. Amen. Isa baraa moo isa bara baraa? Mee yaada kootti daddafee galuudhaaf inni baraa maali jennee qabannaa. Inni baraa maali? Inni baraa tokkoffaan jireenya yeroo gabaabaati. Inni baraa jireenya yeroo gabaabaati. Yeroo gabaabaadhaaf kan itti gammannu, yeroo gabaabaadhaaf kan ajaa'ibsiifannu, yeroo gabaabaadhaaf kan dinqiidha, sarpiraayiz jennuudha. Garuu immoo kan yeroo gabaabaati. Mee isa lammaffaa Timootewos isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 8-10 warri na dura argattanis dubbisaa anis barbaadaan jira. Isa duraa Timootewos 4:8-10 Mee dubbisa. Namummaa foonii cimsuudhaaf of qopheessuun wanta muraasaaf nama gargaara. Nama waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessuun garuu wanta baay'eedhaaf nama gargaara. Jireenya ammaaf isa dhufuufis abdiin isa keessa jira. Amen. Dubbichi amanamaadha. Guutummaatti fudhatamuunis hin ta'aaf. Waaqayyo fayyisaa nama hundumaati. Addumaan immoo fayyisaa amantootaati. Amen. Amen. Nuyi abdii keenya waaqayyo isa jiraataa irra kaawwanneerra. Kanaafis kanatti hin dadhabnaa, hin dhamaanas. Amen. Maal jedhe keessumatti lakkoofsa 8 namummaa foonii cimsuudhaaf of qopheessuun wanta muraasaaf nama gargaara. Nama waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessuun garuu wanta baay'eedhaaf nama gargaara. Jireenya ammaaf isa dhufuuf abdiin achuma keessa jira. Amen. Amen. Isa ammaaf isa dhufuuf abdiin jireenyicha keessa jira. Waan lafarraa garuu waan bara baraa garuu no wanti bara kana ittiin jiraannu garuu yeroo muraasaaf waan nama gargaaruudha jechuudha. Kutaa kana keessatti afaan Ingiliffaa yommuu ilaaltanii namummaa foonii cimsuuf of qopheessuu isa jedhu kana body exercise jedha. Body exercise jechuun immoo ispoortii jechuudha. Namummaa foonii kana cimsuu akkaataatti dhagaa kana dhiiban, akkaataatti nama ofirraa deebisan, akkaataatti dhiirri arma godhatu. Akkaataatti harki miilla ta'u kaalsii madhabe malee. Isa kanaaf of qopheessuun waan muraasaaf nama gargaara. Sirriidha. Hamma tokko waa ofirraa deebisuu yaaltu yoo waaqa biraan taane illee jala gortee usii waraanti. Yoo waaqa namarraa deebise malee. Hamma tokko nama gargaara.
hin gargaaru hin jenne waan muraasaaf nama gargaaraa de Phaawulos ofii isaatis ispoortii kana waa beeka magaalaa Ateensiitti barateera teekwaandoo kanas beeka fleksibilitii kanas hin danda'a egaa Yesuus gaafatti dhufe garuu lafa afamee ciise achi ciise yaa gooftaa immoo hidhee amanee garuu amma tokko nama gargaaraa jedheetu garuu isa bara baraaf yeroo qopheessitan waan baay'eef nama gargaaraa. Ameen. 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 Yeroo isaa bara baraaf of qopheessitu jireenya ammaafis isa dhufuuf abdiin achuma keessa jira. Jara keenya jireenya ammaaf waan barbaachisu hin jenneen isa ammaaf isa dhufuus walitti qabatee jira. Yoo jireenya isa bara baraa ta'e yoo jireenya ishee lafarraa ta'e garuu waanuma muraasaaf nama gargaara waanuma ammaaf nama gargaara waanuma xinnoof nama gargaara. Namoonni baay'een waan lafarraa kana yeroo milkaa'anii isa dhumaan milkaa'e se'anii yaadu. Lakki birriin biyya lafaa biyyuma lafaa duwwaatti hojjeta. Nyaati biyya lafaa biyyuma lafaa duwwaatti hojjeta. Ameen ameen. Manni biyya lafaa biyyuma lafaa duwwaatti hojjeta. Achi gaafa rannu waan lafarraatu hin ta'in waan haaraatti fayyadama. Ameen. Guyyaatti addunyaa kanatti expire date'n dhufu dhufeera. Guyyaatti addunyaa kanarratti expire date'n isheetti ga'ee yeroo isheen hojii ala taatu irratti ibsu ga'eera. Kanaaf ana caalaa qorattoonni jiraachuu dandeessu. Waan adda addaa soorsii adda addaa warri fayyadamtan gara kana boodaatti jedhama. Haalli ifa gadi dhufaa jiru kun yaaddessaa nutti fakkaata. Kun immoo dhiibbaa fidaa jira. Waan xumuraa nutti fakkaatti. Oozoniin haphateera. Uffachaa ture homaaf hin hapha ture. Akkuma wayyaa uffatamaa ture haphatuuti kaa. Duraan gaafa nu barsiisan akka gaabiitiin jedhan waan akka gaabii jedhan gaabiin naxalaatti deebite booda shaarpiitti deebite dhumarratti hin dhumte jechuudha. Jarru baga nu baranii expire date'n itti dhufaa jira. Yaa nama foormiin guunnee jajjabaadhu inni bara baraa jira. Ameen. Kanaaf isa baraa moo isa bara baraa? Inni baraa maal isa jedhuuf isa yeroo gabaabaati waan muraasaafis nama gargaaraa jenne waan yeroo xinnooti waanuma yeroo xinnoo nama fayyaduudha inni baraa kun nuni yaaddofnee duunu kun barri badeeraa barri akkas ta'eeraa bara kana gabaan achi ta'eeraa boqqolloo hintinii meeqaan binnaa kanamoo meeqaan gurgurraa gatiin hindaanqoo gatiin hanqaaquuf gatiin hindaanqoo durii wal bira darbee baay'ee turteetteettanii natti hin qabaminaa malee Ndaanqoo birrii famsaadha yeroo bitamtu ani achiin jira. Laga adiin dimaashinii keessa kan galu. Amma yeroo hanqaaquun birrii 11 qabatu argaan jira. Kana jechuun ndaanqoon guddatte hanqaaquu taate irra galagaltee jechuudha. Egaa Isaayyaas maal jedhee mataa miilla ta'ee miilli mataa ta'ee wajjana darbe ndaanqoon gati hanqaaquun gati ndaanqoo durii taate wal jala dabarte ndaanqoon immoo gati hoolaa durii taate gatiin hoolaa sangaatti darbee sangaan eessa akka dhaqan hin beeku. Akkas jedhee makiinaan hin qalama yoo ta'eef. Iddoo waan hundumtuu hin jijjiirame. Waa'ee bara kanaatu yaaddomnu garuu kalendariin lakkooftu baraa kun guutumaa guutuutti yeroo isheen dhaabdu jira. Ameen. Naariinaa kanuma. Ameen ameen. Ameen. Kalendariin lakkooftu baraa yeroo isheen dhaabdu jira. Everything gaafanni stoppi ta'u jira. Lafti kun stoppi ta'a. Biiftuun stoppi ta'a. Qilleensi stoppi ta'a. Lafti stoppi ta'a. Waan hundumtuu hin dhaabbata. Ameen ameen. Ameen. Yeroo sana isa bara baraatu itti fufa. Shifti kana finne shifti haratti dabala. Rana badia. Ela harka keessa rasa. This shift is about to finish. Shifting kun dhumuudhaaf deemaa jira. Amma tandeema baay'ee sagaraan itti adeema. Garuu sammuu kee keessaa qabaadhu. Shifting kun xumuruuf jedha. Ani kan biraan tapha qulqullootaa ta'a. Achitti akka addaatti taphatama. Shiftiin addunyaa kanaa hin goolabama. Sobdoonni waliin dhoftonni meedaa keessaa yookiin istaadiyeemii keessaa hiyyaa'u. Bifa addaatiin ijoolleen Waaqayyoof ijoolleen Kiristoos
ba'anii mul'ataadhaaf jireenya haaraatti bu'u. Inni baraa maalii kan yeroo gabaabduuti Ibroota 11:25-26 akkasidha. Museen mana mootii gaafa jiraatu jedha. Museen mana mootii gaafa jiraatu intala mootii fudhatee guddifate waan ta'eef yoo barbaade har'a dadabbareetii marqaa tashaa yookiin mana dadabbareetii har'a itittuu fidaame yookiin immoo har'a naan taane hoolaa qalaa. Ani hoolaan barbaanne har'a murata kutuun barbaada. So qurxeettan har'a waaqa qurxii keessatti hima. Isan barbaade jechuu nama danda'u miila irra kaawwatee al tokkicha nyaate 6-7 tajaajiluu danda'a. Diraamaa tokko jira horii masaa harkaa fituu barbaadee buleettiidha akka fireedii wayii fakkaate diraamichi. Fudhatee dhaqee hamma xibsiin ba'utti piizaa walirraa ajajje boorsaa namichaa haxaa'uufi. Museen amma ajajuu danda'u gaaf tokko keessaa gaaf tokko akkasidha. Ija isaa gatii isaa saboottee irra kaawwatee isa barabaraa yaadatee isa baraa kana dhiisuun qabaa. Ani kana booddee soma mana mootiis hin barbaadu, baaduu keessan hin barbaadu, dhadhaa keessan hin barbaadu, damma keessan hin barbaadu. Saba koo warra xuubii dhiitanii Waaqayyoon beekanii wajjin dhaqee jiraadha. Ameen. Miiliyooqqee keessa deemee beennee gara dhoqqeetti gadi bu'e. Namni iddoo bareedaa jiraatu lafa xuubii dhiitutti gadi bu'e. Maal jedha ija isaa gatii isaa booddee irra kaawwate isa kamirra isa barabaraa. Meeqa ol kaasaa isa barabaraa jedhame. Museen jedhame isa baraa dhiiseedha. Isa barabaraa filate jedhame. Hee nuun waan baraan nu dhibaa inni sirriin isa barabaraati. Ija isaa gatii isaa booddee irra kaawwatee jedha. Kanaaf Museen toora man dubbise irratti toora qulqullootaa dhufee gale. Ameen ameen. Akka seeraatiin mana mootiitti hafaa garuu toora keessaa ba'a ture. Amma mana mootiitii bahee lafa xuubii dhiitan dhaqee warra garboota warra ijoollee Israa'el ijoollee kakuu warra biyya Gibxitti garboomanitti dhaqee dabalame. Har'ame rakkattuu ijoollee Waaqayyoo miidhamtuu ijoollee kakuu qaqalloo ijoollee Kiristoositti dabalame gatiin kee guddaa ta'a jedheen. Kiristoosin dhabdee dibicha marga bareedaa keessa ture fakkaattee deemuu keerraa lafoon adeemtee akka Musee jireenya barabaraa ilaalaa deemuu si wayya. Ija isaa gatii isaa saboottee irra kaawwate gaafa mana mootiitii cooma nyaatu ijoolletti hawwa. Abboon dhaqeen ijoollee kana bira jiraadha. Isaan waaqa jiraataa qabu. Saa'oo cooma keessanii nagaa dhaameera abboon baay'inaan isaanii na wayya. Haqee wajjiniin rakkina keessa jiraachuu filate. Namoonni baay'een kiristaanummaa maaliif jibbu? Rakkina qabdi, lola qabdi, ari'atama qabdi. Akka barbaadan utaaluun hin jiru, akka barbaadan dhuguun hin jiru, akka barbaadan fooricuun hin jiru. Daandii qalloo tokkorra deemta. Gooftaa Yesuus akkas jedhe jireenya barabaraaf kan qophaa'an jedhe karaa qalloo tokko keessa deemuudha. Karaa qalloo sun immoo nama hiiti nama rakkifti. Fooricaa deemuu hin dandeessu. Miilla olii gadi kaasaa deemuu hin dandeessu. Karattiin qalloodha camadamtee deemta. Garuu dhumatti dhaqee ifa bal'aa tokkotti ba'a. Warri kaan immoo karaan isaa bal'aadha. Nama baay'eetti nam'edha. Garuu gubannaa barabaraatti geessadha. Walitti bu'aa karaa sana bira deemaa jirta jedhame. Kanaaf Museen isa baraa utuu hin ta'in isa barabaraa yaadate. Lammaffaanoo inni baraa maali? Inni baraa isa dafee baduudha. Inni baraa dafee bada. Isaayyaas 40:6 kaasnee namni bira geessan yoo jiraattan nu dubbisa. Isa baraarraa xinnoo eeganirraa isin bayyaannachiisan isa barabaraatti isin fida. Namni arge yoo jiraates gaariidha. Yoo kana achiin yoo argeera kunoo sagaleen tokko labsi utuu jedhuu nan dhagaye jedha. Ani immoo kanarratti maal jedhee labsuu jedhee nan gaafadheedha. Amma duraajota bara keenyaati labsii dhageenyaan waama barbaadan labsu malee maal jedhee labsuu moo jedhan namichuu qaxalee.
Labsi ennaan nare maal jedhee immoo labsa maqaa moqoqa qabuu fi dhiyyaa ka'a. Maqaa waan dubbachuu danda'u labsa caraanaa ka'a. Lakki maal jedhee labsu. Akka jettee labsitu na gaafatte akka jettee labsitu namni hundinuu akka margaati. Miidhagummaan isaanii hundinuu akka daraaraa bakkee keessaati. Yommuu Waaqayyo hafuura isaatti baafatu margichi cooliqa daraarichi immoo hin harca'a. Dhugumaan sabichi akka margaati. Margichi cooliqa daraarichi hin harca'a. Dubbii Waaqayyoo keenya garuu bara baraan dhaabatee hafa jedhii labsi. Good proclamation. Sirriidha kun labsii sirriidha. Nyaata keessa ol kaasaa. Sabi lafarraa jedha ayyaati. Sabi lafarraa akka daraaraa margaati jedha. akka daraaraa margaati. Aduun irratti ba'a jedha. Aduun irratti ba'a. Daraarichi harca'a jedha. Daraarichi harca'a. Margichi cooliqa jedha. Margichi cooliqa. Sagalee Waaqayyoo keenyaa garuu jedhame. Sagalee Waaqayyoo keenya. Kan bara baraati jedhaaka. Kan bara baraa. Ilaalsa bara baraa. Ameen. 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 Sabi lafarraa margadha. Warra itti dinqisiifattu akka margaati. Abaluun keenya cimaadha. Inni nu jiraachisa. Wanti ni teessintiniidha. Margaaf dattaayi. Yoo inni margaaf dattu kun. Inni itti faarfannaatti baasuu barbaadu kun marga. Hin cooliqa. Ija guuttee naman ilaalin. Margi abdii maalii qabdi? Margi waan xinnoon harcaati. Miidhagina keessa naa dinqina jechaa jirtaati. Hinnoon harcaamu. Hin harcaamu. Bakkuma tanii kaatanii sa'aatii ta'e booda immoo isin irraa harca'uuti. Inni akkooyyeen faaduun isin caalu garuu irraa harca'e. Waaqayyo isaan gargaaru. Akaakayyuun faaduun ulee gurraan ga'anii qabatanii deemu. Karaarra bakka ittiin amma garuu hin harca'e. Namni jedhanii takkaa gaafa dhalatu miilla furiin deeman. Takka deemee immoo lamatti deeffata. Amma immoo dhumarratti immoo sadiin deeman. Ammatti ishee lamaan deeman irra jirta kanaaf of jecha. Booda garuu tokko dabalataa sadiin deemte. Inni afuriin deeman isa kam yeroo daa'imanii yeroo ijoolleen daa'imtu abbaa miilla afurii mini baasii jechuudha. Mini baasiidha yeroos. Gaafa ol kaatee deemtu immoo mootera ta'a. Mootera saayikilii lamaan deemu. Dhumarratti immoo bajaajii ta'a. Maal ta'a? Sadi. Ol lachaa dhufte gaafasi. Miilla lamatti ulee dabalataa ulee tirarraataa miilli kee sadii ta'e jechuudha. Ulee jiru. Kanaaf obbo bajaajii fi adde bajaajii ta'uun kennaaf. Itti maanamaa isin biraa amma uumaa fakkaata maleedha. Booda adde bajaajii fi obbo bajaajii taanaadha jedha. Booda obbo bajaajii taana. Naantni abittaa isaa deemu inaaf. Maalitti dalaqoon itti gaafata. Maalitti ayyuutti Ingilisiidhaan nama nu yeroo tamaarre akkasitti tamaarre. Jaarsi immoo sagaleen isaa faallaa xinnaachaa deema. Ijoolleedha. Ansaammoo gadi bu'a. Ani bolleettota dhumarratti guddatu. Sagalee. Ijoollee mana jirtu waliin. Indagana ni jaarsi immoo mana jirtu ijoollee. Akka margaa dhaabbataan not constant. Inni bara baraa garuu dhaabbataadha. Sagalee Waaqayyoo garuu dhaabbataadha. Haleluuyaa. Bara Phaawulos lallabu dhaabbataadha. Bara Phexros faatu achi jiraanne yoon akkuma keenya lallabu dhaabbataadha. Isaan kakumoo farraa lallabanii nuu lamaan isaa walitti qabee lallabaa irra malee. Kakumoo farraa yeroo Phexros lallabu nama 3,000 amane wangeela bara lallaba Phexros faa garuu sokkaneeru. Ameen ameen. Dhaabbataadha. Akka margaatina yoo magaaddoo tokkotti waa dubbachaa waan dandumne ni baastajjoota hin jiru waa dubbachaa waan dandumne namni waa'ee boo'icha walitti dubbanne
Asittuu isin barbaachisa. Achitti bichaan. Namni nuyi dinqisiifannu namumti maal ishee nami meeqa qabatanii ranaa deebi'an isa sila. Itti naallaattu maayikii. Bishaan persentii meeqa nu keessa jiran ni jiru. Anoo abbaayii giddii mataan har'a nuuf jibbe meetti kenna. Meeqa isaan ogeessa fayyaati mee ija fayyaa immoo nutti himani wangeelli soo nutti mee dadhabe. Persentii 60 ol. Midhaan nutti maqaan namumti amma anumti kun iyyuu. Namni nagaa ga'eessa mana ga'u. Maariyaa nagaan ni ga'eessa. Meeqa baay'ee jechuudha bishaan. Persentii 60. Isarratti immoo itti dabalee warra akka baa'u. Isa 60 irratti immoo lamuuna barbaachisaa jechuudha. Dhibba galuudhaaf thank you laa kun hojii bishaan kottan bishaan dabala. Sila meeqa irra jiru. 60 amma isheen immoo itti dabala meeqa taati laatu. Dhibba galuuf meeqa bichaa dafiree yeroo 60 ta'u. 40 jechuudha mini 40 immoo maal fa'aa taati isheen? Lafee fa'aa. Akka lafee fa'aa. Amma nuyi waan tokko isin haa eebbisu waaqumti. Amma lakkaa nuyi bishaantu fakkara jechuudha. Bishaanumatu toftaan keenyaati. Ilaa dhangalaadha bishaan sirriitti qaba. Walitti bu'aa bishaan kana sirriitti qabeedhaan. Bishaan kana abdattaati. Bishaan kana abdattaati. Bishaan kana irra jakaataati. Bishaan kana dinqisiifattaati. Sagalee jiraataan garuu ameen ameen. Inni dadhaboota jiraataa godhu garuu kan bara baraati. Gara isaatti baqadhu gara isa jiraataatti baqadhu. Persentii 40 duwwaatu fakkara jechuudha inni kaan bishaan. Bishaan jechuudha. Kanaaf maal jaarkaanii matti nu waraabne malee bishaan. Bishaan ni bade gaafa namni jira ni jedha. Namni bishaan waan ta'eef bishaanota nana nagaan isinii baatu. Isin bishaanota nana nagaan isinii baatu. Ati bishaan nana nagaan sii baatu. Ati bishaan muka qaqalloo tokko gidduu kan kaa'ee isatti hirkattee deemaa jirtu. Muka isa gidduu isaa hiitee deemaa jirtu. Kanaaf jabaan bishaan kun akka malee akka hin banne Waaqayyo nu haa gargaaru. Abdiin bara baraa inni jiraataan garuu sagalee Kiristoos. Ameen. Kana fakkaata gaa. Kana booddee namni yoo fakkaatu barbaadu qabu bishaanii maal jedha? Inni hubataa. Adde bishaanii maal jetteedha? Sheennisti. Yaa Waaqni nu gargaara. Bishaan kana hin gatinati. Kanaaf namni hammam sooressa yoo ta'es, hammam beekamaa yoo ta'es, nothing. Inni kanuma bara muraasaati. Kan bara baraa garuu jedhu. Kanaaf hoomaa qabeenyaanis ta'u, bifaanis ta'u, waan mala farraan hin dinqisiifatina. Noot biraati. Waama tokko illee miti kun. Yaaqoob tokko ergaa Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa 9 hanga 11 akkasidha. Obboleessi iyyumaa gad deebi'ee Waaqa duratti ol qabamuu isaatiif of ajaju inni soorumaan ol ka'e immoo akkuma daraaraa margaa waan darbuuf Waaqayyo duratti gad deebifamuu isaatiin of ajaju. Gad deebifamuu isa of jaju fidaa. Inni immoo inni sooressi immoo akka daraaraa waan ta'eef Waaqa duratti gad deebi'aa ta'uu isaan of ajaju. Eega jedhee booddee lakkoofsa 11 waan garaa nama guutuu dubbata. Biiftuun hin baati bulluqi ishees lafarratti gubaa'edha. Innis margicha hin cooleksaa jedha. Daraaraa isaa hin harcaasaa jedha. Miidhagummaan daraaraa sanaas hin badaa'edha. Namni sooressi akkasumaadha. Wanta itti dadhabuu sanaa wajjiniin hin badaa'edha. Maqaa gooftaa Yesuus. Kan gooftaa Yesuus. Kanaaf
Amanuu qaba jechuun isooma. Amanuu qaba jechuun isooma. Amansiisaa miti. Ameen. Ameen. Jireenyi keenya kun isa amansiisaa miti. Waaqayyo waan akka mi'a reediyoo kana walitti qaqqaxxalee fidee nu kaa'ee nu deemsisa. Gaafa immoo taa'ee yaadu immoo jireenyi keenya kun teeppii keessi isaa shiboodhaan xaxame wayiitti fakkaata. Ammallee jiippaasii jettu. Isa mana keessa inni qulqufamu. Isa wayii fakkaata. Fayya. Kaamerii isaan fayyaa fakkaata malee keessi namaa dhumaadha. Maaster Jooteefaa kana beekuun. Hambaka hin argin silaanan sodaadhaan. Waan waaqayyo ittiin qabee itti maree deemume maqaan isaa ulfaatu. Namni siisteemii isaa al tokko garaagara baanaan galatti qaban hin qabu. Kanaaf waan tokko yaada. Akkuma mana kopheetti kophee hodhinu, akkuma mana carqiitti wayyaa hodhannu, mana yaalatti nama hodhu. Ta'ee yaadan. Iddoo biraatti baasanii tolchu. Inni tolchan sun immoo oriijinaaliin ta'u. Lakkaa erbee mananii jechuudha. Kutaama hodhaa wayii emerjensii moo maal ta'anii maqaasa? Emerjensii ruumiidhamni achitti warra tatarsee dhagee hodhama. Kutaa hodhaa. Yaa waa kutaa hodhaa nu gashimatti. Afaan kootti ni kemasa amma kutaa hodhaa jedhamu. Siisteemii tokkorraa kaattee na rakkisan. Jaarsi yeroo tokko asitti antu dide. Al tokkicha ta'eetu birrii guyyaa tokkitti ta'eetu 5,000 kafale. Taa'ee gaafa herreganii boo'utti ka'e jaarsi maal taatanii gosa abbaan ijoollee isaa. Isan eegan dhaladhe mincaa yoo na gaafate amma jedhe. Firri firoota kootii danda'a. Hin kaffalan. Kanati of jannada. Kanaga. Kottaa inni bara baraan jiraatu. Dubbii Waaqayyoo nu keessa haa jiraatu. Ameen. Kanaaf inni bara maali? Inni sadaffaan inni baraa isa namarraa darbuudha. Namarraa darba. Lallaba 12 hanga 8tti maal jedha? Yaa dargaggeessaa jedhee waan baay'ee jedheetu ammallee bifa qabdaa yeroo itti deemtuu namatti tolaa. Booda garuu harki kee akka caaroo qorophisaa ta'a. Yeroo itti waa nyaachuutti kaasu namni si biraan dhaga'uu hin jiru jedhe. Maaliif ilkaannoo hin jiru maaliif dhagaare mooqa nyaata'u yookiin marqaa dhuga'u hin jiru ilkaannoo wayannu waaqayyoo batoo hin jiru bakka. Jalqaba gaafa dhalate ispuun fiidiingii jalqabee dhumarratti ispuun fiidiingiitti deebi'a. Maankaadhaan dhufee maankaan galana. Nami maankaan dhufee maankaan gala. Yookiin fal'aanaan dhufee fal'aanaan gala. Isarratti moo'ee mataan kee mata bokkee fakkaataa mata bokkee beektu warra baadiyyaa beeka ijoollee magaalaan beektan. Mata bokkee jechuun lafarraa biqiltee ol dheeratteetu hin daraarti. Goofaree filattee fataa ettee filattee. Garuu gaafa harcaa deemu hin fokkisti. Kana akka mata bokkee taa'e. Firiizii qabaamsi. Booda garuu mata bokkee. Rifeensa jaldeessaa ta'e harca'ee. Mataan dugdarra ciiseedhaan kunis ol deebi'ee funyaan bira ga'uu dadhabee mana isaatti deebi'a. Laastikii birrii rakkina meeqaaniiti? Barbaacha meeqa? Lafa dhiibbaa jala barbaadde. Hin sokka. Hin sokka. Hin jiru. Dhaabbata. Hin darba. Walitti bu'aa hin darba jedha. Inni baraa hin darba jedhame. Inni baraa hin darba. Isa bara baraatti jabaannu jedhame. Isa bara baraatti jabaannu. Yohaannis 1:8 akka jedhe Phexros. Sagalee Waaqayyo Phexrosiin Yohaannis 1:8 ati harka kee ol kaaftaa nama kan biraan dhufee mudhii kee si hidhaa. Ati dandeessee deemtu yaa Phexros nama tarkisee iddootti barbaaddutti si geessa malee dandeessee dattu. Maaliif hin laafaa hin dadhaba ka'uu dadhabda. Phexrosuma isa tajaajilaa rakkeedha. Isuma cimaa. Isuma nama 3,000 amansiisu. Isuma beekama.
Isuma cimaa. Ameen ameen. Ameen. Gaaf tokko Phexrosuma isaa beekamaa cimaa jedhamu namatu qabee mudhii isaa danda'ee hin deemu. Lakkaa tajaajilaanis akkas ta'a. Hundumatti dhufu. Of ta'u ulfaata. Meeshaa inni bara baraan immoo maal isa jedhu gabaabsee isinitti hima. Inni bara baraan akkuma maqaa isaatii kan bara baraati. Ameen ameen. Ameen. Ameen ameen. Ameen. Mee inni bara baraa kan bara baraati name. Inni bara baraa kan bara baraati. Egaan jireenya bara baraa keessatti maal faatu jira? Isheetu qabanname. Jireenya bara baraa keessatti maal faatu jira? Sila maal jenne waan ta'eef isa bara baraa moo isa bara baraa jennee kaane waan ta'eef jireenya bara baraa keessatti maal faatu jira? Yeroo adda addaa asitti dubbachuu yaadeera. Ammas garuu immoo kun lallabamuu qaba. Afurri Waaqayyoos kanuma cimsee narratti waan jabeessuuf namoonni jireenya bara baraa kana iyyuu irraanfachaas dhufaniiru waan isheeyyuu galuu fi diddeetti akka hin hafee wayiitti iyyuu yaadaniiru hin hafee laata iyyuu jedhanii dhiisaniiru waan ta'eef jireenyi bara baraa jira. Ameen ameen. There is eternal life. Jireenyi bara baraa jira. Narra keessa ol kaasaa jireenyi bara baraa jira jedhame. Jireenyi bara baraa jira. Dabalaa jedhame. Jireenyi bara baraa jira. Jireenya bara baraa keessatti maal faatu jira yookiin maal faatu argama? Inni tokkoffaan bishaan bituun hin jiru garuu tola kennama. Seera uumamaa 21:6-8 argattu bishaan hin bitamuudha. Tola kennaaf jedha. Amma yoo haayilaandii ta'e ol dabaleera. Amma ishee xixiqqoon tokko ishee ilmoon isheen sanyii amma isheen kanaa 5,000 yeroo darbee amma hin beeku. Isa yeroo hin beeku naasaa guyyaa guyyaatti dabala waan ta'eef. Achiin dhaabbatinaa isinitti dabalu. Binnaan lafaa tokko. Bishaan inni mana keenya bira dhufu inni sibiila kee ba'ee yookiin pilaastikii keessa ba'ee dhufus immoo taraa isaa eeggatanii kaffalu. Sirrii moo sirrii? Garuu yeroo isa bara baraa ta'u ameen 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 tola kennama. Eenyu guddicha kan argate mul'ata Yohaannis 21:6-8. Akkuma kana mul'ata 22:1-2 immoo ani iyyuu nan dubbisaa. Nama argate nuuf dubbisu 21:1. 21:6-8 nama argate jira. Akkasuma akkasumas ta'eera. Ani alfaadha, oomeegaadhas. Ameen. Isa jalqabaati, isa dhumaatis. Ani isa dheeboteef burqituu bishaan isa jireenya kennu irraa tola nan kennaaf. Tola nan kennaaf moo nan gurgure? Birii 25 gurgura. Liitirii 2. Liitirii tokko moo 20? Akkasi. 10 8 tola. Ameen. Namni gara tolaatti maaliif fiiguu jibbaa maa gara birrii jaallata? Ammatu amma sammaa namoonni kunoo buufata marfata konkolaataa biraatiin waan akkas akkasii yookiin qamadii yookiin garbuu ta'e tola kennaa jiru jedhanii namni keenya dhugaa itti maaliif tola ta'e? Baay'inni tolli kun immoo booddee maal nu gaafachuu barbaadu malee dhaqan yoo birrii xinnoo akka gadi bu'u wayii ta'e garuu wal caccabsaa dhaqa. Nuyi dandeenyeen kaffalluyyuu tola godhe Waaqayyo. Ameen ameen ameen. Dhaabbanni biyya alaa baay'ee isaa qoricha tola nuu kennaa jedhani boodii ol dhaga'e. Nuyi bitan nan si'aman. Isumaan dhageenyaa boolla maraan liqimsee darbatee gata. Afaan addaatee sokka. Isa kaa inni kaa immoo fuudhee gata. Inni kaa immoo dhufee aduun achitti rukutee yeroon itti dhumee gadi guuramee immoo gubata. Keessumatti namichi kiristaanni tokko ishee ittiin bookee buusaa ofirraa oofan tokko tola ergaadhaan hin beekon. Dhugumaan ayi. Kiristaanota erganani. Namichi kiristaan. Bilgeeti dhalli. Akkas jechuun dhaga'e. Bilgeeti ishee ittiin bookee buusaa ofirraa eegan beektumini. Ishee maqaa ishee maalan agoboorii tola ergeedhaan as gaarii gurguran malee achi tola dhufan. Achi 500 wayiin baadhan. Asitti immoo tola taatee. Namoonni keenya immoo fuudhanii mana fincaanii irra buusu. Ittiin fincaanii eegu. Seerri isaa garuu ittiin
Bookee buusaa ofirraa eegaa jedhame inni kan immoo ittiin horii hidhata dachaase jarbii ittiin qabu hidhatee raawwate. Bookee ittiin hidhisiin jedhame malee jarbii ittiin hidhate. Isa Waaqayyo tola kennu nu wasiitti hin dhaban waan saayyuu hin beeknu. Waan saayyuu hin beeknu. Nutti hin fakkaatu. Inni garuu dhiiga ilma isaatiin bitee nu bira ga'e immoo tola godha. Ameen, ameen, ameen. Inni achi gatii guddaa nuyi baasuu hin dandeenyeen bitee humna keenya beekaayyoo ati immoo akkasumatti fudhadhu. Namni keenya immoo tola hin jaallattu waan tola hin jaallattu kana abbadaa fudhachuu didde. Wangeeluma kanoo fudhachuu didde. Yesuus gooftaan oolan dhugumattaati. Akkamattam jettaa beekte dhugaatii isaa akka deebise. Dirqamatu ta'ee nami caalaa fudhata. Qeesii tokko jiru maqaa isaanii Nahuti karaarra deemaa jiruyyuu dargaggeessi tokko machaa'etu quubsatee itti dhufe. Qeesiin sun immoo lallabaa galaa jiru. Karaatti itti dhufanii itti dhufeennaan dubbisanii fayyaa dhaabbeette mennaan dhagaa'e. Maal abbeetoo ijoolleedha umurii kanatti maal alkoolii kanaan of balleessitan mati maali? Maal abbeeti yeroo akkasii kana dhuguu hin qabdu mee gooftaa fudhadhu jedhan hin fudhu. Haraqii horiidhaan bita. Gooftaa moo tola dida. Dhaggeeffadhu. Daadhii horiidhaan dhugaa isa jireenya bara baraa kennu moo tola yoo dida. Kanaaf utuun gurgurama ta'e lafa haraqeetti fudhataadha deeyyaa. Kanaaf hin fudhadhu maallaa godhaadhee akka taphatu akka loluu barbaada. Qeesiin sunis gaa ta'u gaa akka isaan beeku akka aaruu ta'anii as galagalan maaliif hin fudhattu jedhan. Hin fudhu hin fudhataman fudhadhu hin fudhu. Ani sii gadi kanan fudhadhe jedhani. Sii gadi kanan fudhadhe. Morma isaa siloo machaadha kana qabatanii kaballaa chaa goonaa nan fudha. Himeeffadhu hin jilmeeffadhu. Ammaa jalqabe biyya lafaa seexana hundumaa ganeera. Achuma amanee fudhatee dhugaa masaayyuu itti qabatee dhumarratti inni iyyuu qeesii ta'e. Egaa karaa Waaqayyoo namaaf galuu horii godhattee nama hin kabale. Hankee hin jiru. Waan akka tasaa namaa milkoofte yeroo hundaa sirrii hin taatu. Kanaaf tola. Mee seera mul'ata Yohaannis 22 tokko amma lamaatti nan dubbisa akkas jedha. Kana booddee ergichi laga bishaanii jireenya namaaf kennu isa bishaan isaa akka cabbii addaatu teessoo Waaqayyoo fi hoolichaa duraa ba'uu natti agarsiise. Ameen, ameen. Bishaanichi immoo mandaricha walakkaa gamasiif gamanaan hiyyaa isa akka cabbii addaatu. Maal merka keessan kaasaa bishaanni tokko nu qophaa'eera. Bishaanichi jaartii hin qabu. Bishaanichi bakteeriyaa hin qabu. Bishaanichi dhukkuba hin qabu. Akka cabbii addaatu. Akka cabbii kan addaatu aniifati dhannee waraabannaa. Merka keessan raasaa bishaanichi jedhame. Isumaayyuu tola kennamaa jedhame. Akka cabbii addaa jedhame. Ameen. Nama chiinu haa godhugaa. Solomooni dhugaatii yommuu dhugamu shurrubbee keessaa hin diimataa'e. Inni dhugaatii macheessu hin diimata. Akka hadhaa mar'ataa nama hiddaa'edha. Inni kun garuu akka cabbii addaati. Tokko filan isa diimatu duddeessi hidduu isaa moo isa cabbii fakkaatu dhattee dhuguu sii wayya. Isa bara baraa. Inni lammaffaan jireenya bara baraa keessa maaltu jira? Muka jireenya kennutu jira. Kanaafi yeroo hundumaa mukichi ija qaba. 22 mul'ata Yohaannis 22 lamarraan dubbisame akkas jedha. Bishaanicha karaa mandarichaa walakkaa yaa'a. Lagicha gamasiif gamanaanis muki jireenya namaaf kennu tokko hin dhaabbata. Muki kun waggaatti si'a 12 ija waan godhatuuf ji'aan iji irraa hin argamaa. Baalli mukichaa saba biyya lafaa fayyisuudhaaf ta'a. Ameen. Bishaanicha biraan muka jireenya kennu jira. Muka jireenya. Ameen, ameen. Muka lafa kanarraa kan hin ta'in muka qulqulloonniif toloonni dhaqanii irraa nyaatanii bara baraan hin duune tokko jira. Nama chiinu haa godhu. Nama mukicha bira ga'u Waaqa nu haa taasisu. Inni immoo ji'aan ija laataa. Har'umallee dubbadheera.
Har'a mindaa lafa kanarraa kan fudhannu ji'a ji'aan fudhanna. Nami mindaa yoo qabaatee dhalmiyyuu malee hundi hin qaxaramne mini ijoollee. Gargarii baannee deemna dookimentii. Achi garuu gaafa dhaqu hunduma ji'a ji'aan ija cirata. Ameen. Waggaatti si'a meeqa naqatanii beektu 12. Achi nu haga waaqayyo. Ameen. Asii waggaatti tokko duwwaa naqata. Achi garuu 12. Ameen. 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 Harki jiru mee galateeffannaa waaqayyo. Inni sadaffaan jireenya bara baraa keessa ibsaa elektirikiin jiru waaqayyotu ibsaadha. Ameen. Mul'ata 22:5 irratti akkas jedha. Namni nan dubbisa. Halkan deebi'een argamu waaqayyo gooftaan ifa isaaniitiif ta'uudhaaf waan jiruuf ifni ibsaa, ifni aduu isaan hin barbaachisu. Isaan bara amma bara baraatti mo'uudhaaf jiru. Ameen. Ameen. Jara keenya ibsaa elektirikii yoo barbaadan nu jalaa citti yoo amma bokkaan ammoo jibbiteetti iyyuu ibsaa biyya keenyaa bokkaan jaallatu. Hin ciccitti utuu nyaata nyaannu dhiibnee lafa mukatti buuna yookiin afaan doroof dabarsine gara gurra yoo ibsaan nurratti badu. Amma achi elektirikiin hin dhaabata hin jiru. Haadhoo elektirikiin hin dhaabata. Achi ofii masaatii waaqayyotu ifa. Ameen. Mee warra achi dhaquu qophooftan. Innattu waldaa dhaquu dadhabne kaanu. Yaa waan nu gargaareeti. Yeroo tokko nachoo yeroo barannu ijoolleetu caatii qabu bakkee ta'anii. Yesuus duukaa bu'aa. Yesuus duukaa bu'aa jedhanii dubbatu. Maal dandeenya duukaa deemna innoo fiigaa. Maaltu dandeenya? Akkas jedhu achi ta'anii. Amen. Ameen. Warra dhaquuf ibsaa elektirikiitu hin ta'in waaqayyotu ifa isaaniiti. Ameen. Ifni ibsaa, ifni urjii biiftuu isaan hin barbaachisu. Hin jiru silaayyuudha. Maaliif gaafa inni mul'atee nu fudhatu urjoonni ji'i biiftuun caccabdee harcaati. Kan urjiin fa'aa badan immoo ibsaan kan immoo afaare hundumaa harcaa. Yeroo sana hundumtuun dhaabataa shifti ta'ee jijjiirame waaqatu ifa. Waaqatu ifa, waaqatu ifa, waaqatu ifa. Yommuutti itti galagaltu sitti ifa rakkinni kee tokkoyyuu hin jiru. Yaa Waaqa yerootti iftu ga'eera. Inni arfaffaan rakkoon dhiyeessiin jiru. Baajata ji'aan kennamu jira. Seera mana dubbise mul'ata Yohaannis 22 irratti rakkoon dhiyeessii baajataa hin barbaachisu. Rakkoon dhiyeessii hin jiru. Amma xaafiin gagalu maaloo gagalu zayitii maaloo ta'u hin jiru bakka rakkoon dhiyeessii hin jiru. Akkasumatti mukicha ofii isaanii jalaachaa deemu. Ameen ameen. Baal nyaannaa borii mochitti geessinaa achiimmoo dhaaqsinaa achiimmoo nyaannaa hin jiru. Rakkoon dhiyeessii hin dhaabata. Ni galateeffadhaa waaqayyo. Igaarri keenya mochi dhaquun barbaadu. Maali godharra naa tolee hin naanedha. Kanaaf gaafa namni waan xinnoo ijaarratee dhiisee duuti. Waaqayyoo ayyoo ijaaree bira darbe waaqayyoo ayyoo. Harki namaa hin ijaarre mandara bareedaa gubbaa waaqarraati hin eegganna. Ameen. Ibroota 11:10 Abrahaam immoo dunkaana keessa ta'a. Mana harki namaa hin ijaarre immoo waaqarratti hawwata. Dunkaana kee jiraachuun mana bara baraa sin dhabsiisuun sodaatin. Ameen ameen. Sharaatti galtu sharaatinitti galtus dubbii waa'ee amantiiti. Maqaan akka ta'eeffachinaaf. Ameen. Kanaaf namoonni keenyas akkasii kana badaa jaallatanii gaafa lafa awwaalaatti dubbatan abjuu keessa dhaga'u. Maqaa Yesuusiin nannachuudhaan hin madallu. Gooftaa isaanii itti dhufe waan ta'eef harka dugda duubarra kaasee dhaabata. Aduma dhaggeeffadhu. Inni bara baraa jira. Inni bara baraa jira. Inni bara baraa jira. Achitti maaltu argama? Inni shanaffaan rakkoon nageenyaan jiru walachiisuunis hin dhaabata. Ameen.
Meeshaa kana ameen jettani. Ameen. Biyya kana rakkoon nageenyaa jira moo jiru? Jira. Biyya kana duwwaa biyya lafaa guutummaarra jira. Raashaan faan, Yuukireen faan, Ameerikaan faan amma warra na caalaa beektanii immoo kana caalaatti guutaa isin hin dhageessu. Wal fixaan meeshaa isa bishaan keessatti dhukee karaa gara ishee tokko namatti gadhiisaa. Nagarreessa ifaa deemu tokko. Haayetta maqaasa. Misaa'eliidha. Isa qopheessaa. Misaa'elii warshaan isaa yeroo inni cufamu gaa yeroo inni isa bara baraa sanatti jiraatudha. Kanaachi biyya lafaa walumaa buufaa deemti. Dip lafa dhaa riib itti gadhiista. Dip riib. Inni dafino dip facaasa riib. Akka ittiin deemte. Achi waan akkasii jiru. Takka achi galuu dhagaa. Ameen. Akka taa'ee achi galuu dhamma gaa. Qayyabattee akka taa'ee yuunivarsiiticha galuu. Gallaan gadi ba'uun jiru. Garuu nama achiisii haama. Ameen. Mee warri nama achiisuu barbaadan? Haleluuyaa. Ameen. Amantiin keessan dabaleera erguma jireenya bara baraa irratti harka reebdanii baqqaan cimtanidha. Isin fide gooftaan. 21 afur irratti akkasii inni dhimmaan hundumaa ija namaatti hin haqaa waanti durii waan darbeef egaa duunis deebi'ee hin argamu gadduun iyyuun waraansi si'achi jiru. Amma garuu waraansi jedhamu jiru. Maarree maal? Waraansi jiru. Maal amma baatanii deeman kana maaliif baatanii deemu? Eewu baatu. Jallee sabi? Jalleettiin dura kisami? Booyyee? Mini? Qamalee? Eewu? Nama mami? Nama akka itti deemu? Nama hin jedhe? Mini? Mini? Achi gaasa fuudha hin naqan. Deebisisee beena achi deebise. Asin jiru ergamaan gadi mochi dhaabatee kan tasgabbeessu. Kan mooraa gibbii keenya eegu immoo jiree yaadatti yaa beekuu dee. Been! Haalleluuyaa. Inni caatii kana jala kaatee deemus hin dabarfamuudhaan deebisa killaansaa cimaa baasi gara dhagee. Inni akka malee fireendii qaba jedhee gosa isheen kun immoo fidi kaartaa fuudhaa garumaa kee been fud. Oromoon ammataadha immoo jaammadhuudha kee. Oromoon ammataadha ammatee itti dhufe yoo barbaada. Achi jiru kan. Amen. 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 Sakatta'insi isaa cimaadha. Achitti inni jaaffaan tajaajilaan hin barbaachisu Yesuus Kiristoos dhimma isaa tajaajilaadha. Gaafa sana mataa nama jala qabachuun hin jiru. 22 irratti waldaanis isumadha. Tajaajilaan isumadha. Achitti ergaan itti dubbadhu hin jiru hundi keenya yoo tokkicha irra tajaajilama. Bakkalchi bari'aan tokko dhaabatee si tajaajila. Amanutti naa hin jettu afaan kee itti matta. Akka barbaaddetti itti matta. Abbaa kee argite harkaan cabbatta dhatte. Haleluuyaa! Wayyaa uffatanii jedhe yaa'anii dhufan jedhe mul'ata Yohaannis irratti Yohaannis isaa baname. Nan wallaalee namuma dur beeku wallaalee uffata adii uffatu akka qaanqee ifa'e. Inni ergamaan tokko balali'aa dhufe Yohaannis naan jedhe abeetanna jarreen babbareedan uffata adii uffatan kana uffata daadii uffatan kana beektaa innaan dhugaadhaan hin beekun jedhe isaan egaatii rakkina guddaa keessaa ba'anii dhufanii amma isaan hoolicha duratti argamanii faarfatu. Faarfannaa isaanii immoo sagalee ursaa bishaanii fakkaata.
ursa bishaanii fakkaata. Muuziqaan isaa addana. Yeroo hundi keenya faarfattoota taana. Faarfannaan isaa hunda keenyaaf nuu gala. Faarfannicha kan faarfatu immoo warra mallatteeffamanii addi isaanii mallattoo qabu duwwaadha. Gaafa sana jimaata shaakaluun hin jiru. Gaafa sana qidaamee shaakaluun hin jiru. Gaafuma achi galtu faarfannaatti geddaramta. Abaluu qooqisaan ta'u abaluu sochiin beekuun jedhamu sababiin isaa hunduma namaatu faarfanaatti jijjiirama. Akkuma jirutti sooftiweeriin kee faarfannaatti nama. Meeshaan itti taphatama. Ergamootaan marfamanii sa'aatii 24 mana kiraayin hin jiru. Taaksii kaffaluun hin jiru. Waan hundumtuu hin jiru. Faarfachuu dhagaa. Ameen, 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 ameen. Laaraaba shempeemanii faarfatu. Sagaleen isaanii ursaa bishaanii fakkaata. Shaadire dhaga'ama. Sagaleen adda addaa muuziqaadhaan bareedee gurmeeffamee gadhiifama. Aarsaan galataa hin dhiyeeffama. Hallelujah. Amen. Inni dhuma maaltu achitti argama? Macaafa warra maqaan isaanii irratti barreeffame biyya sanatti barreeffamee jiru duwwaatu achitti argama. Macaafichi gaafa banamu maqaan namoota itti barreeffamee dhaqee asiirra galan achitti dhufee argamsiisa. Galmee jireenya bara baraatti maqaa koo galmeessi hin jenneesi. Hin jennee gaafa amantan. Irraa jalqabee seetana ganeera biyya lafaa ganeera yaada foonii maqaa koo immoo galmee du'aa keessaa baasii jireenya irratti galmee lama jira tokko galmee du'aa lama kan jireenyaa lama gaafate kan jireenyaa irra galtu isa galmee du'aa irraa gadhiifteetti gadhiiseerre. Amen. Ooti as darbaa deema na duukaa jedhedha galmee du'aa irraa gara galmee jireenyaa as darbaa deema galmeen sun immoo dhuqee fuula Waaqayyoo kaa'ama. Gaafa dhaqxu galmeen sun tarak jedhee banama. Achirra maqaan namoota keenyaa yaa'ee guutee jira. Abaluu kootu muka jireenyaa sii kenname. Abaluu kootu warqee akkasii sii kenname. Abaluu kootu gonfoo akkasii sii kenname. Ati waa'ee koo miidhamteettaa dhugaa baateettaa naaf jiraatteettaa kana sii kenname. Fudhattee kaataati. Faarfannaa sii banama ati duukaan jalqabda. Hafuura faarfannaa si keessaa jalqaba. Miikserii irraa banama miti. Gaafa sana ati sin faarfatta malee miikserii sirreessuun sin gubu sinis. Hin gubattu atis kana booda. Yeroo sana hin dhaabata. Hundi namaa meerree saanoneen baas addisuun baas qabiinsa kiboordiis hin jiru. Hin beekon siisteemi masaata ofiisaan taphachiisa. Ofii masaatiin duukaa jechuudha. Gaafa sana nan dulloome danda'ee faarfatu hin jiru. Hundi isaanii akka ijoo biraa ta'u waan ta'eef koochoo ijoo biraa kennamaaf. Haleluuyaa! Koochoon ijoo biraa nama hundumaa dhufee qaxxalama. An danda'e utaaluu hin danda'u jedhamu qilleessa irra utaaltee dabarta. Harkisi dachee danda'ee sinnaabu. Harkisi dachee daqiiqaatti suufattee qaba. Kotota biyya lafaa si biraa hafa. Puuttaan rakkinaa sirraa baafama. Gonfoo ulfinaa sirra kaa'ama. Miibsuu ijaatti uffata Yesuus uffatee uffatta. Tulluu dandeettii tiraanspoortii tolaatiin achitti qubatta. Yeroo sana balballi faarfannaaf galataa hin banama. Haleluuyaa. Kana beekaaf Phaawulos akka jedhe anoo ka'een deema abboo. Anoo biyya lafaa kana jibbeera. Abbaan isin biraa sokkuudhaa ta'edha. Yoo sokkee immoo sagalee Waaqa maaltu isinitti hima. Xinnoo isheen isin bira tura malee anoo ka'een deema abboo. Biyya koon argaa jiraedha. Utuma deemuu yaadaan sokkaa. Akka jedhe gaaf tokko nuyi nama biyya Waaqa irraati. Har'aaf garuu lafarra deemna jedhe ameen. Kanammoo Yesuus irraa daayirektii fudhate. Yesuus irraa fudhate. Yesuus maal jedhe? Ani kan biyya lafaa kanaa miti. Ani kan oliitii jedhe. I am not of this world. I am of above jedhe. Achi immoo dhaqeen kutaa bareedaa isinii qopheessa. Isin gatu na duukaa yaatanii hin dhuftuu na duukaa. Ani immoo dhaqeen iddoo bareedaatti isin geessa. Kutaa bal'aa baay'eetu jira. Kutaa namoota baay'ee ga'utu jira.
achitti dhageessin keessaa. Achi rakkinni hin jiru, mana kiraayeen hin jiru, abaluu baanaan jedhaan hin jiru, sagalee rasaasaa hin jiru, sagalee bishaan hin jiru, sagalee rakkinaa hin jiru. Waaqayyo cubbeera. Nama ciisi haa godhu. Hallelujah. Kasa kan sodaataniif aduun tolaan ba'a. Fayyinnis gochoo Yesuus jaalatiin ta'a. Achi duunni hin jiru, jireenyatu jira. Bara baraan jiraatu Yesuusin bira. 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 Maqaasaa kan sodaatan aduun tolaan ba'a. Fayyinnis gochoo Yesuus jaalatiin ta'a. Achi duunni hin jiru, jireenyatu jira. Bara baraan jiraatu Yesuusin bira. 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 Hallelujah! Mana kiraayii keessan matee teessaa isaa booda yoo danda'an irratti kaffalu barbaadde si baasu achi garuu Yesuustu si bira jira. Rakkinni dhufuu hin danda'u Yesuustu sirraa dubbata. Mirgi kee guutummaatti eegama. Abbaan harkisitti hin bu'u. Lolliin gadi waraansis toppi dhaabateera. Rakkoon dhiyeessiin jiru ofii isaanii jagodhata. Ibsaan rakkinni jiru ofii isaa biifa. Bishaan hin dhagandeemtu isumatu bishaan dhangalaasa. Hallelujah. Maara lama shaapa. Kana abdiin tajaajila keenya, kana abdii waldaa kiristiyaanaa, kana mul'ati waldaa kiristiyaanaa, kana inni Yesuusitti nu qopheesse. Hallelujah. Isa bara-bara. Isa bara-bara. Isa bara-bara. Uffatanii uffatanii kan dhufan kun eenyu fayyadnan? Anoon beeku yaa gooftaa. Isaan warra rakkina keessaa ba'anii dhibee isaaniif rakkina isaanii dhiiga hoolichaan miiccatanii qulqullaa'anii mallatteeffamanii iddoo kana dhufanidha. Isaan sa'aatii hundumaa faarfannaa hoolicha faarfatu. Faarfannaa hoolicha faarfachaa oolu. Hallelujah. Kadhanna. Abadaan kadhanna. Maranatha. Olkaasaa